Akam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo guyyaa har'aa gurra isin buusuuf deebinee dhufnee jirra. Jalqaba irratti oduu gaddaa qabna. Gameessa siyaasaa fi qabsaa akkasumallee hayyuu niidagdee kan turan obbo Bulchaa Dammaqsaa umrii isaanii ganna 94tti du'an addunyaa kanarraa lubbuun isaanii darbuun dhagahamee jira. Oduu keenya dabalataatiin muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abeebee ayyaana qillee sababeeffachuuf maatii harka qalleeyyii fi akkasumallee galiin isaanii gadi aanaa ta'aniif midhaan nyaataatii fi zayita hiraniifii jiran. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad Oromoo Faristiirraa gara Itoophiyaa Faristiitti waan deebi'ee fakkaata. Eebba kitaaba hin gaabbu guyyaa kaleessa UK'tti qeerroof qarree waliin geggeessaa kan ture irratti kan dubbatamedha. Guutuu isaa ni dhageessu. Ijoon keenya inni xumuraa hedduu kan nama rifachiisuu fi dhageettii gurrattillee hin tolle. Itoophiyaan bara 2024 sababa uggura intarneetaatiin doolaara miliyoona 211 ol akka dhabde marsariitiiwwan taateewwan uggura intarneetii biyyoota addunyaa gamaggamuun top 10 VPN gabaasee jira. Gabaasa kana bal'inaan dhageessu. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti oduu gaddaatiin haa eegallu jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha obbo Bulchaa Dammaqsaa du'aan addunyaa irraa boqatuun dhagahamee jira jechuudha. Maatii fi firoottan isaa akkasumallee deeggartoota isallee hundumaayyuu rabbii jajjabina isiniif haa kennu isiniin jechuu barbaanna. Du'a hayyuu kanaa gadda natti dhagahamee ibsachuu barbaada jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu jechuudha Bulchaa Dammaqsaa nama hayyuu fi akkasumallee qabsaayaa seenaa Oromoo keessattillee nama shoora guddaa taphateedha. Dhaabota adda addaa hundeessuun akkasumallee Itoophiyaan tun maal akka isiin taate fi seenaa Oromoo kanallee qoratuun jechuudha. Gaafa bara Hayila Sillaasee irraa kaasee darguutti darbee akkasumallee yaadigiin qabee jechuudha hamma yeroo ammaa bilisiginnaan biyya bulchaa jirtu kanatti jechuudha. Nama akkaan jechuudha namni hundinuu jaallatuu fi hayyuu guddaa gameessa namaatti jechuudha. Kanaaf duuti eenyuyyuu hin sodaattu jechuudha. Du'aan lubbuun isaa jechuudha addunyaa kanarraa darbitee jirti ganna 94tti. Har'a lubbuun isaa addunyaa irraa boqattee jirti. Biyyoon sitti hasalphatu jennaani jechuudha. Daawwattoota keenya nun hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumtuu baga ayyaana qillee jala bultii ayyaana qilleettiin isin ga'e jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya kabajamoo hundumti keessanuu baga itti geessanii kanumaan wal qabatee kantiibaa magaalaa Finfinneetii fi akkasumallee bulchaan Itoophiyaa Piraayim Ministeer Dr. Abiyyi Ahmad jechuudha. Yeroo ammaa kanatti waan gaarii akka dalagaa jiran jechuudha. Fuula miidiyaa irratti argaa jira jechuudha. Gaarii namni dalagellee faarsuu fi yookaan jajjabeessuun hedduu gaariidha jechuudha. Maaliif namoonni biyya keenya keessatti jechuudha hedduu harka qalleeyyiin ni baay'atu waan ta'eef keessafuu yeroo ayyaana kanaa yeroo abbaan qabeenya kan waa qaban maatiin nama waa qabu bashannantee jiraattu harka qalleeyyiin garuu hedduu itti dhagahama jechuudha. Kanumaan wal qabatanii wanni isaan amma dalagan hedduu gaariidha jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo ammaa kana jechuudha kantiibaan magaalaa Finfinnee Adda Adaanech Abeebee fi akkasumallee Dr. Abiyyi Ahmad jechuudha ayyaana qillee boru kabajamu sababeeffachuun jechuudha midhaan nyaataatii fi akkasumallee kanneen akka zayitii fi daakuu hiranii fi jiran jechuudha. Kutaalee hawaasaa hunduma keessatti jechuudha warreen galiin isaanii gad aanaa tahaniif jechuudha midhaan nyaataa kanneen akka daakuu fi zayitii qoodanii fi jiran jechuudha. Kun hedduu waan gaariidha. Hedduu kan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Daawwattoota keenya dabalataan jechuudha daawwattoota keenya ijoo itti aanuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad akkuma beekamu Oromoo First jechuun kan beekamu jechuudha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa First waan jedhu deemu fakkaata jechuudha. Akka haasaa isaatii fi akkasumallee gaafiif deebii hawaasni isa waliin godhaa jiru irratti kan fudhatamedha jechuudha. Daawwattoota kiyya maaliif fakkeenyaaf guyyaa kaleessa jechuudha UK'tti kan kitaaba isaa eebbisiisaa oolee hin gaabbu achitti kalee eebbisiisaa oolee qeerroo fi qarree akkasumallee hawwaniif manguddoo waliin jechuudha haala ho'aa ta'een achitti eebbisiisaa oolee jechuudha. Achirratti gaafii hedduutu gaafatamee gaafii jajjabaa akka Norweeyitti gaafatamteetu achirratti illee dhiyaatee fi qeerroon UK baay'ee ijoollee jajjabduudha. Gaafii jajjabaa gaafatte jechuudha waa'ee ijoollee Saa'ud Arabiyaa illee dabalate namni tokko hanqarraa kan waa'ee ijoollee Saa'ud Arabiyaa kana kaasee illee hin jiru. Qeerroon gaafii san gaafatee asumaan baay'ee galatoominsin jedha. Hedduu si galatooffatuu barbaada. Maaliif rakkoo ummata keenya rakkoo sabni keenya keessa jiru haala saniin yeroo sanitti namoota hedduutu waan san dhaggeeffataa jira. Akkasumallee akkuma beekamu walga'iin obbo Jawaar Mohammad
geggeessaa jiru namoota baay'ee aangawoota mootummaa hedduudha kan waan san accept godhaa deemu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf immoo achirratti sagalee qeerroo fi qarree biyya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uu keetiif baay'ee galatoomi siin jenna akka keetii haa heddummeessu kanuma wal qabatee gaa Obbo Jawaar Muhammad waa'ee Oromoo Faristii fi waa'ee Itoophiyaa Faristii illee gaafatamee ture jechuudha Itoophiyaa Faristii gaa wanni jame hin jiru beekadhaani jechuun kun yaada isarraa yeroon ilaalu Obbo Jawaar Muhammad intalaan siyaasaa yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa jaarru malee Oromiyaalleen hin jiraattu dirqama Itoophiyauma isiin bututtu jetta san jaarra kana durallee kanuma jedhaa ture harallee Obbo Jawaar Muhammad Itoophiyauma san leellisaa jira jechuudha garuu viidiyoo tokko kan dhiyoon tana dookumantarii godhanii warri mootummaa qopheessanii isaan cabsuuf yookaan diina irratti ummata warra Habashaa irratti kaasuuf isaan dookumantarii qopheessan irratti Obbo Jawaar Muhammad gaafa duraa fakkeenyaaf gaafa qabsaa turetti jechuudha Itoophiyaa out of Oromiyaa jechaa ture jechuudha Oromiyaan akka Itoophiyaarraa baatu Itoophiyaan ala taatu akka fotottee kophaa jiraatu jechuudha keewwata san kan ajaju keewwata seeraa keewwata 39 kan ajaju jechuudha akka irraa Oromiyaa Itoophiyaarraa muramtee jiraattu dubbataa ture jechuudha Obbo Jawaar Muhammad afaan Ingiliffaatiin haala saniin qabsoo finiinsaa ture jechuudha gaafa dura achuma sanumaan wal qabatee jechuudha bara didda qeerroon eegalteellee jechuudha Oromoo First jechuun nama jalqabaa ture jechuudha amma immoo maaliif akka inni Itoophiyaa tana qabatee gadi dhufe hanga tokko irraan isiniif qooda Itoophiyaa jaaruun yeroo ammaa kanatti hedduu Oromollee fayyada Itoophiyaa Oromoo ajjeeftu osoo hin taane Itoophiyaa Amaaraa achi qabdee Tigraay keessaa baaftee Oromoo qofa qabattee jiraattu osoo hin taane Itoophiyaa sabaaf sablammoota hundaayyuu of keessatti hammattee naannoon Amaaraallee naannoo ofii keessatti kursii ofii qabaata Oromiyaalleen Oromiyaa keessatti kursii ofii qabaata magaalaa gudditti Itoophiyaa darbee isiin immoo bakka gamtaan Afrikaa itti hundaa'e jechuudha Finfinneen magaalaa gudditti Itoophiyaa bira darbite magaalaa gudditti Afrikaati yoo jedhani sobaa miti jechuudha gamtaan Afrikaa achitti hundaa'e waan ta'eef daawwattootaaf kabajamtoota kanuma wal qabatee dachii Oromiyaa taatullee magaalaan tuni magaalaa sabaaf sablammoonni keessa jiraattu akkasumallee sabaaf sablammiin achi keessa jiraattu immoo lafti tuni abbaa biyyummaa Oromoo san beektee akka keessa jiraattuudha kan Oromolleen irratti qabsaa'aa ture sani jechuudha abbaa biyyummaa keenya sani kan nu mulqabne abbaan biyyummaa Oromoo sun waamameeni daangaan Finfinnee sararamee gaafiin afaanii deebite akkasumallee gaafiin Oromoon gaafataa turte irratti wareegamaa ture sun hundumtuu deebii argatte Itoophiyaan Jawaar Muhammad barbaadu isii sani jechuudha akkasumallee tan Oromoon barbaadullee sayyoo taate san irratti waliif galama jechuudha eegaa daawwattoota keenya ijoo keenya kan itti aanuun jechuudha Itoophiyaan bara 2024 sababa uggura intarneetitiin doolaara miliyoona 211 ol akka dhabde jechuudha gabaafamaa jira jechuudha oduun garasii baatu ni mul'ifti jechuudha daawwattoota keenya akkasumallee Itoophiyaan bara 2024 intarneeta cufuu fi uggura miidiyaa hawaasaa mootummaan kaa'ee kasaraa dinagdee doolaara miliyoona 211.2 irra gahu marsariitiiwwan taateewwan uggura intarneetii biyyoota addunyaa gamaaggaman tooppiteen VPN'n beeksisee jira jechuudha daawwattoota kiyyaa hedduu kan nama gaddisiisuu fi dhugaa rabbi biyyi keenya haala kana hundatti akkanatti gadi buutee karuma hundaan kasaaraan itti bu'uun tun hedduu kan nama gaddisiisu jechuudha dhugaa rabbi maaliif kasaaraa mootummaan kun kasaaru mee akka laaftuutti ilaalina akkasumallee baga kasaaree namni jedhulleen hin dhabamu jechuudha daawwattoota kiyya garuu kan miidhamu hawaasa jala jiru malee mootummichi boru yoo aangoo gadhiise biyya barbaade balali'uu danda'a biyya barbaade jiraatuu danda'a qabeenya sanga funyaanitti qabatee qaba jechuudha waraanas akkasuma qaba dantaa takka hawaasaaf hin qabu jechuudha ofii wanni irra gahu hin jiru jechuudha kanaaf immoo kasaaraan biyyatti buute mootummaa qofa osoo hin taane biyya guutuu hawaasa guutuu cabsiti jechuudha hawaasa miiti jechuudha ummata achi keessa jiraatu san irratti kasaaraan kan buute jechuudha akkuma beekamu jechuudha galiin intarneetarraa galtuu akka malee jechuudha biyyaaf murteessaadha jechuudha daawwattoota keenya fakkeenyaaf kana dura jechuudha biyyoonni akka Paakistaaniitii fi akkasumallee biyyoonni adda addaa hedduun intarneeta ugguruun ni yaadatamu jechuudha biyyoonni akkasii sun hundumtu jechuudha birrii laafee miti jechuudha kan isaan kasaaran jechuudha daawwattoota kiyyaa fakkeenyaaf amma Itoophiyaan miliyoona jechuun waa miliyoona lakkaamu kan isiin kasaarte jechuudha cufuu uggura
internetaa irraa qofaa jechuudha kan isin kasaarte fakkeenya bara kana qofa doolaara miliyoona 211 tuqaa 2 akkuma isin jedhe kana inumaa kun xiqqaa'u jechuudha kun waan baay'ee miti jechuudha fakkeenyaaf kana dura jechuudha Paakistaaniin jechuudha kan uggura interneetaa akkuma mootummaan Itoophiyaa uggure kanatti maaliif akka uggurameen beeknu uggurtee turte jechuudha uggura interneetaa sanii meeqa kasaarte doolaara birrii osoo hin taane doolaara biliyoona 1.62 kasaarte jechuudha doolaara beekadaa miliyoona osoo hin taane biliyoona 1.62 kasaartee jechuudha daawwattoota kiyyaa kun egaa hedduu diinagdee biyyaatiif jechuudha akka malee gadda guddaadha jechuudha akkasumallee biyyoonnumti kanaan wal fakkaatu jechuudha maayinii marta jedhamtu yoo beektan isheen sunillee jechuudha kana dura uggurtee turte isilleen doolaara biliyoona 1.58 kan kasaaraa taatee jechuudha biyyoota nama maqaa isiniif dhahe kana dabalatee biyyoonni 28 uggura interneetii kanaan kan miidhaman jechuudha yoo waliigalaan doolaara biliyoona 7.69 dhabanii jiran jechuudha biyyoonni 28 jechuudha uggura interneetaa kanaanii jechuudha biyyoota sadeen nama maqaa isin dhahe kana dabalateetii jechuudha daawwattoota kiyyaa kun hedduu dinagdee biyyaa kan gadi buusuudha jechuudha Itoophiyaa qofaa miti gaa kuni akka addunyaatti jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya sagantaan keenya kanarraa kan hangamatti waliin daawwataa turre kana guyyaa guyyaan waan Oromoof Oromiyaa irratti ta'u kamiyyuu haaraa argattu yoo barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromaan godhadha subscribe godha akkasumallee viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaa yaada keessa sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa viidiyoo kanallee share waliif godha daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamuu ta'a sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.